Alchaajir tanillee kan itti marataa jirrullee sun rakkoon qabu haala wasaalan ka garuu immoo funfun jettu nama akka biiftuu suni amma erga nu bira geette gara takkallee socho'uu hin dandeettu jechuudha. Nuti wallaahi haga biyyaatti irra hojjenne akkaawwantii kee kanallee dhabamsiifne ati immoo amma boodatti garee harka tumtuun takka hin jiru miidiyaa kana dhufte jechuudha. Si galee kanaafi hundi keessanuyyuu warri haqa qabdan risiitii keessa wajji ragaa keessa wajji waan jiru hunda lafa kaayaadhaatii takka takkatti nutti ergaa gara keessatiin hin dubbifna itti dhayne gaafannee yoo wanni kana dhabu taate karaa sooshaal miidiyaa ol baafnetiin hin xaraynaa jennaaniin hin balleessine jechuudha. Si galee dalagaa keenya argane nuti. Nu miidiyaan kun sa'aatii 24 nuuf boqonnaa jechuudha. Nu birrii namaan hannu waan ta'eef sa'aatii birrii namaa itti fiinetiin birrii namaa guutannu waan hin qabneef nu teennetiin haqa namaa baasuudha. Haqallee hin barbaannu immoo haqni nu barbaannu qarshii namaa takka yookiin immoo baasii takka akka nu qofalan hin barbaannu. Teennee akkanatti haqa namaa rabbiif jecha baafnee isin agarsiifnu. Akkasitti qofa daani. Wanti si deebisu hin jiru yeroo ati mana bandee gaafattanii yoo dhabdanii risiitiillee hiqaamaa wayii kan isiinne ergitellee sagalee isiinlee miidiyaa maqaan irra gadhiisa malee dhossee duubattuu gadi dhiisu. Haga dhumaa. Tole dhagaheera inni si. Fiizaa nama ofiduu kana waan hojjettu. No. Ani hojjedhu. Ani waan akkasii keessa jiru dhaggeeffadhu sitti hima waan isaa jechuudha. Waan akkasii keessa jiru. Dalagaa koo sitti marakkoon hin jiru qoy ammuma asumatti sitti hima. Nama keessan naa barreessee gurbaan kun inni hattuudhaan aan jiru tokko jira. Ati dalagaa kee of qulqulleessu dalagaa. Sitti hima dhaggeeffadhoodha. Sababii isaan akkas jedhaniifis ta'ee sababii biraatiifis sitti hima dhaggeeffadhu ammalaan. Ani waa'ee viizaas ta'ee waa'ee sababii isaan ittiin akkas jedhanii fi dallaalota ijoollee biyya kana fidan ijoolleen dallaalaan biyya kana fidanii namoonni sirriidhaan haqa qabeessaan hojii hojjetan waan jiranii fi isaan irratti gaafa yaada kennitu namni tokko immoo isaan irraa qiimii qaba yoo ta'e deebisaniitu waan isaan deeggartuuf isaa wajjin keenya nyaata. Barreessini asiin lakkoofsa 8 barreeffadhu ol si galchee himattaa kunoo hayi. Keessannatti barreessini lakkoofsa 8 barreeffadhuuti kootu si galcheetiin ni himatta hattuudhaa jetteemi. Hattummaa isaa kunoo irratti ragaa itti bahi an hattuu miti nama karaa seera qabeessan nama fiduu erga jedhirra. Hayi. Ani nama fidu. Ani nama tokko fidu. Ani obboleessa kun ani ofiisiin dalagaani ofiisii biraan hojjedha nama fidu ani amma yaadi ani kennuu barbaade waa'ee yaada sila isinirraa haasa'aa turtan irrattidha malee ani dalagaa nama fiduu waan tokko waan keessaa hin qabu. Sigalee kanaaf nama dhugaan irraa qabu simbooti. Ooki jibu. Bakka balleessiin barbaada. Nama dhugaan isaa irraa qabu malee. Ani kana dhibe. Akkamitti abbaa qabeenyaa akka baabaa nuuratti baabaa maamman nuur maa ta'uu dhabdire gadaa reestooraantii takkallee makas jetti wallaahi mallayni biiftuudhaa kaan mana bira ga'e kuma takka 350 takka 80 qarshiin isii kana bira ga'e gara 400 wayiiti hanga ammaatitti akkamitti abbaa qabeenyaa ta'uu dadhabde jettin ol baasaa nama jettisan simboo wannoo ta'etu ol baasaa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaade ani qabu wanti nama nyaate liivii kanarraa na buusisanii gara imootiin na hidha maqaa isaan beekan namichuma ijoollee nyaate san jechuudha lataa ijoollee sagureetu ijoollee biyya tokkooti nyaate fiizaas yoo jedhadheeni araarsina jennee gara keessaatiin asirraa fuudhanii gara imootti deemnee dallaalota nama 4 ol dhufanii achitti araarsina jennee ji'a tokko qataree odoon kafariin badee qarshii 500 kana malamaati Kaalid Ahmad Surraa jedhama mucayyoo takkas fiizaas yoo jedhee 600 irraa fuudhee birrii keessii galcha jedheeni kenni sagalee qabeef sagaleen isaa wantoonni isaa guutuun na bira jira an keessallee dubbisee jira ijoollee baay'ee na hime isallee gama keessaniin fidasiin jechuu barbaade wanti guddaan asiidhaamuu barbaade immoo namoota andalagaa akkasiin dalagu warroota karaa dhugaatiin dalagantu achi keessa jira warroota maaliitu jira warroonni jedhu kun warabbal kaaba dubbii qabbaneessuu deema malee minim dhugaa miskiinaatiif rakkatee hin deemu dubbiin inni asii dhufee ajandaa seenee ajandaa kana qabbaneessu kaayyoon jarri qaban lamin argee jira wajjin haasee dallaalota nama 5 ol anatu ofirra fudhatanii dubbiin irraa fuudhanii gaafa jiini ga'ummoo obboleessoo qabbaneessaniitu mana assalaamu alaykum nadidee maal godharee wannan godhu hin jiru jedhan. Kanaafi keessaan si ergaa namicha kanaa sitti himuu barbaadeetanii qaama Kaalid Ahmad Surraa kana jechuudha. Qarshii miliyoona 1 fooyyee jechuudha nama 3. Kanama 3 qarshii miliyoona 1 wayitira jira. Inna lillahi wa inna. Miliyoona 1 fi 500 akkasii ta'a kanama 3. Mucayyoo sagalee naa qabdee waa hunda na himtee ani jechuun duraan ol baasee namicha beetee viidiyoon hin deema na kadhatee FB irrallee ganna buus naan jedhee karaa keessaatiin na dhufee nama tokko Zagayyee jedhama Maammadii tokko maannoo maqaan isaa
Khalid Ahmad surraa kana zagayyee Maammadii kiyyaalleen keessaan na dubbisee ture waan kana keessaan finnanaan jedhani. Ginu ijoollee birriin hin galleef kakuma 600 san kakuma 500 san jechuudha. Warra kakuma 600 nyaatamtellee achi as si hojjedha jedheeni irraa fuudhee. Inni Dubaayin keessa jiraata Khalid Ahmad surraa jedhama dhalataa aanaa digaluufti ijooti ijoollee asallaa jechuudha. Isa gara keessaatiin si erga hundi. Jara kenna namoota hedduutu wannoo jiraatin jira ijoolleen fooloo na gootanii as miseejii naa balleessaa jirtan. Miseejii keessarraa isin deebisa warri immoo gastii jiraan galchettan namni irra jiru kun guutuun nama nama himatu jechuudha. Carraan bakkee takka hin qabu. Anillee xiqqoo booda waan irraa ba'uuf bakkeewota hedduutti banneetanii waa'ee kana sagalee kana immoo alaaxuun itti kufsiifne jechuudha. Addaan hin citu haga haitti uummataa kun deebi'eetiniin kan immoo galchinallee tarkaanfii barbaachisu hunda irratti fudhanneetiin achi boodatti miidiyaa kana guutuun kan nama gartee nama nagaa ta'a malee ka hattuu miidiyaa irra gonkooma waliin hin jiraannu. Takkii nutu bada takkii hattuu Dubaay kana bada jechuudha. Kana boodatti dhaadannoon kiyya ka dhugaadha. Wallahi wabillahi miidiyaa kana takki hattuu Dubaayii dhiifnetiin abbaa barbaadde haanaytu takka ammoo garte dhugaa baafnetiin hawaasa nagaa wajjin akka nagaatetti jiran. Mikinaatu ijoollee hedduutu ammallee keessan natti ergaatiin jiraani. Tilifoona kaanii waan biraa hojjetaa jechuudha. Ayis wajjin ta'a malee tilifoona kaanii kanarratti gadduudaa jiru hisaabuma kanan qabu. Isaa ilmi namaa akkanuma garaa hidhattee deemaa jirti malee keessattuu shamarran waan dalagaa jirtu kana shamarri maaliif fooqii biyyatti ni ijaarre waggaa meeqa biyya namaa kana jirti jettee haadhaaf abbaan isii garuu isii kaasitti irraa nyaataa jiru mallaqa isii miskiina wal gurmeessaniitiin lafarraa fixaa jiran jechuudha. Kanaafuu ijoolleen kenna warri mallaqa nyaatamtan hundi keessan fooloo na godhaa risiitii gara ragaa keessa wajjin waa hunda qabadhaati miseejii naa barreessaa miseejii keessa raqama isin ergati weessaappii hundi keessanuyyuu yoo barbaachisaa ta'e dhageeffadha. Guruppii godhanneetiin jirra guruppii jira ka nama muraasa jechuun warri akka kana wajjin baafnu guruppii san keessatti isin galchineetiin risiitiif ragaa keessan hunda achitti ergattanii warri mallaqa nyaatamtan bakka takkatti ragaa keessa wajjin nama gaafanneetiin nama gaafatullee itti goone yoo malleen sun gartee ka kara keessattiin ka deebullee deebifnee fi ka miidiyaarra dhufuu qabullee immoo hattuu nu dhaga'uu didee gara sooshaal miidiyaa ifinneetiin dhukkee itti kaafnee san booda dhabamu goone jechuudha. Akkasitti waan kana qindoominaan irratti hojjetaatiin jirra ijoolleen kenna dhiifama warra jalaa isin galchuu hin dandeenye namoonni hedduun gastii argattanii warri ana galchi jettan warra isarra jiru kanaaf carraa kennaa eenyu takka tagartee 300 nyaatametu akka na dubbisi keessan simboo itti kufi. Chakkareen kana sirrii eeggatu warri akka mareef dhufee kun akkasii afaan keessa dhaabattee yoo qabde malee namicha amma dhufe sun wallahi ergama qaban dura argeera. Ergama qaba namoota akkasiin deemu san sirrii ofirraa eegi. Lamin gaafati waan tokko dhugaa baasa jettee ol kaate ergamanii akka nama gaarummaa dubbatuutti dhufanii obboleessoo waan biraa fuudhuu deema waan ta'eef namoota akka amma namicha reefi san akkasii afaan keessa dhaabbadhu qabii dalagaan ta'e maal hojjetta Dubaayin keessa jettee akka amma qabde sani dubbiin harkaa bada hattuu ta'uu isaa achuma ragaa itti ba'a waan ta'eef namoota akkasii sirrii ofirraa eegisiin jaan habiibi. Yaa achumarra rifate. Okay itti kufi warqii. Anadha imata kiyyaanii tokkummaa biraan gaadheen jira nama amma asirraa gadi bu'e sana jechuudha. Okay. Kanaaf iyyuu wanni baabaan irratti ani risidii guutuun qaba waan hundumaan hin qaba. Kanaaf iyyuu jechuudha. Warroota asirraa gadi bu'a jedha warra asirraa jaarsummaadha jedhan kana garaa keechaa feemasa meeqa guddaa meeqa kan guddaadha jennee waa meeqa jechaa turre. Gaafa keechannan nu sagalee keenya nageeffatu achiin cal jedhu. Kanaaf iyyuu haqa keenya nu kennamuu qaba haqa keenya miidiyaa makarratti fudhanna. Okay.